dubartoonni isii kaansarii harmaatiin garmalee miidhamaa jiraachuu oduu ijoo miidiyaa torbee kana afarsaa jirudha. Gabaasa isaa shambiraan kan geenu ta'a. Oduu kenna biyya keessaatiin naannoo Sidaamaatti namoonni 28 ol shaadaa qabachuu ustaazonni daawwaa lafarraa gabaasan beeksisaniitiin jiru. Ustaazonni daawwaa lafarraa gochuun beekaman yeroo ammaa kana biyya keenya Itoophiyaa keessatti naannolee garaagaraatti namoonni gara Islaamummaatti dhufan saffisni isaa garmalee dabalaatiin jira waan ta'eef namoonni gara Islaamummaatti dhufan kun immoo namoota isaan barsiisanii fi iddoowwan jireenyaa barbaadu waan ta'eef gamanumaan uummanni Islaamaa akka qubanu qabaatan jechuun ibsa waliigalaa baasaniitiin jiru. Ustaazonni sochii daawwaa lafarraa gochuun beekaman yeroo ammaa kana naannolee Oromiyaa ta'ee naannolee Sidaamaa iddoowwan garaagaraatti namoonni gara Islaamummaatti dhufan guyyaarraa gara guyyaatti dabalaatiin jiru. Kunniin immoo barsiisotaa fi namoota isaan waa'ee amantii Islaamarraa barbaachisuu fi iddoowwan sagadaa tokko tokko barbaadu waan ta'eef gamanumaan uummanni Islaamaa quba akka qabaatan isin gaafanna jechuun torbee kana gabaasaasiin jiru. Oduu kenna biyya keessaa biraatiin torbee kana ibsa ejjennoo waliigalaa waa'ee musliimoota Aksumii wal qabatee ustaazonni bebbeekamoo fi hayyoonni Islaamaa biyya keenya Itoophiyaa ibsa ejjennoo waliigalaa baasan oduu ijoo miidiyaa ta'e. Keessumattuu dubbiin ustaaz Yaasin Nuuruu torbee kana miidiyaa irratti dubbatan ajandaa guddaa miidiyaa ta'uun mootummootaa fi aangawoonni mootummoota hedduunis irraa dubbasaasiin jiru. Kanas ta'ee sana namoonni Islaamummaan isin quutuu kallattii jirtaniif uummata Aksumii sagalee tahaanis waamicha Islaamotaati. Oduu kennaa dhimmoota biyya keessaa kanuma irratti gabaabsuun oduu maddee miidiyaa TikTokitti isin dabarsina. Torbee kana walitti bu'iinsa paastaroota irraa kan ka'e warri garee wangeelaa yookiin garee wallaalaa isa nuti garee kasaaraa jechuun yeroo mara maqaa isaanii kaasnu ajandaa jijjiiruun alatti maqaa amantaa isaaniitii fi maqaa TikTokii isaaniillee jijjiiraniitti deebifachuu wallaaluun dhagahame. Paastaroonni torbee kana walitti bu'iinsa isaan gidduutti mudateen taateewwan garaagaraatii fi ciitiiwwan muraasa wal jalaa baasaa jiraachuu fi walitti kolfaa jiraachuu editariin kaameraa garee shaadaa ustaaz miliyoon gabaasaatiin jira. Namoonni taatee torban kana paastaroota gidduutti ta'e ilaaluu barbaadan gamanumaan mana miliyoon doolaar sarchi gochuun taatee torbee kana paastaroota gidduutti ta'aa jiru daawwachuu ni dandeessu. Oduu kenna waa'ee garee kasaaraa kanuma irratti gabaabsuun oduu kenna maddeen baargamaa irraa qabannetti isin dabarsa. Oduu kenna maddeen baargamaatiin biyyi wal waraansa addunyaatiin garmalee miidhamtee Gazaan torbee kana gaa'ila 300 ol guyyaa tokkotti raawwachuun ajandaa ijoo miidiyoota Arabaa taate. Gazaan torbee kana namoonni 300 ol guyyaa tokkotti gaa'ila raawwachuun isaanii dhugumatti uummanni kun biyya isaanii irratti tarkaanfii akkamiin deebi'anii of ijaaruuf qophaa'aa akka jiran mul'isa jedhame. Biyya Gazaa yeroo ammaa kana haala ijaarsaa fi deebi'anii abbaa biyyummaa argachuuf sochii godhaa jiranii cinaatti kan hiriirtee argamtu Turkii yeroo ammaa kana gargaarsa Gazaa irratti biyyoota Arabaa hunda dursitee argamti jedhame. Gazaa rabbiin deebisee ishii haa dhaabuun gamanumaan namoonni hundi keessanuu Gazaaf du'aayii godhan yaadachiisa kenna. Oduu kenna baargamaa biraatiin. Biyyi guddoon addunyaa tanaa fi nuti qabeenyaanis ta'e humnaan eenyumtuu gannu qabuu hin danda'u jettu Ameerikaan yeroo ammaa kana dubartoonni kaansarii harmaatiin garmalee miidhamaa jiraachuun dhagahame. Biyyi akka feetee fi biyyoota kamirrattuu waraana garmalee labsuun beekamtu US Ameerikaa yeroo ammaa kana dubartoonni isii kaansarii harmaatiin garmalee miidhamuun addunyaa irraa sadarkaa tokkoffaa qabatte jedhame. Biyyi addunyaa irraa sadarkaa qabeenyaanis ta'e beekumsaan badhaanee jirra jettu kaansarii harmaa to'achuu dadhabuun yeroo ammaa kana dubartoonni garmalee miidhamaa jiraachuu fi torbeewwan kana keessa yoo xiqqaate naannoo dubartoota 500 ol balaa kaansarii harmaatiin miidhamuu Yuunivarsiitii Oksforditti itti gaafatamaan dhibee kaansarii harmaa gabaase. Taateen kun biyya Ameerikaa keessatti taatee yeroo jalqabaatii fi suukaneessaa yeroo ammaa kana haala garaagaraatiin babal'achaa jirus jedhame. Oduu kenna biraatiin Afrikaa irraa Morookoon biyya amantii Islaamaatiin sadarkaa tokkoffaa qabachuuf deemtu jechuun gabaafamaatiin jira. Morookoo yookiin biyyi Magrib jedhamuun beekamtu yeroo ammaa kana parsantii 98 musliimoota jedhame. Oduu kenna kanuma irratti gabaabsuun seeqachiisa qabna. Paastariin torbee kana Afrikaa kibbaatti shamarree takkaan qaamni saalaa kee garmalee ho'eetiin jira bishaan itti siinaqa jedhee idamuun dhagahame. Paastariin warra raajota sobduu qaamni saalaa kee garmalee ho'eetiin jira bishaan si barbaachisa jechuun bishaan qaama saalaa dubartiitti naqee adabamuun dhagahame.
Sakachisni kana torban kanaaf qaamnu kanuma torban oduu biraati walitti kan deebinu ta'a garee shaadhaaf ana turtiin keessan haa ta'uu noof oolcha. Kabafida gurbaka. Bishana gurba zalaga wara ba mo zogina bitam. Astaghfirullah alazim. Kabafida adda bazu dura. Bojiye dulle. Astaghfirullah alazim. Wa bifenna genu yimud abdega alle. Mo ana tin agenye lat. Kaisa argate uri chipsa. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله استغفر الله جيكي يا الله قربانا. كقافة بيت تعفو بوتي لكي بقى ديمتي هاي شيء استغفر الله العظيم. ايش فوزي مو مالي لما كان كون جو انا فار مو مالي دبسون بيك ولا راكيسن افار مو بريفت دايرو دفتان من من كان دفتان ايه كان افر البتي كتبه كافي يا تو كبادي دامي كم انا مو متهنى وواير في التلك لا لا يمشان بسم الله ايه متهنى وواير ايه ايش فوزي غافين ربتي جودي فونو غدا وري غافي قبدنا رغافي نجرو هر سغنتا بوهارتي بشرنا كسمله برسيساتي ب سغنتا غاد سغره شاداتي نا غافي نجرو اوكي مال ايغري مجيون تو كسلم متانو غره غلچته بشان اتنو نقول فيسيت متاغرنو غلچته والله مليكان يوم ومي غيا كم ومي ستو ومي جته متاغرنو غلچته محمد جلتا مليكان نام مواقع تبر والله بالله نمني سيمبوسني جالتو شبكاته ودندا الشيء محمد انجري وتاء محمد انجري وتاء يا ربنا ججل السيارة الشيء مين محمد زمر اجرتها زمر ننجرها والله وجرت جرتها موت هايرتها مشان لقارا كاسيت نملي انتنا مي مالو كومنتي وين ارغادو ربيتا نما بايتو مقرر ارچايدني كني درا مكتل باي مقرر تتاجرتو ولا لوكي اماتي مقرر ارچاي جدا نغيستا garuu warri funyoo gurguran asirratti was keessa jiraatan egaa sagaleen haftaa ka funyoo malee muka hin yaabbatan jiraafis hojiidha waan ta'eef riskii jiraa keessan سينما بنيون كان سانغا كان اولوتاتي اولوتا فاكنني ورا اولوتاتا غرغر بنيون سلا كان اولوتاتي با
Ayyee tole bareeda akkas taanaan. Funyoon lafatti hin badu hoolotatti ittiin hidhamti rakkoon hin jiru. Hoolotni isiin baddees isiin hin bannees isiin mooraa keessa jirtus qabamtee ittiin qacam rakkoon hin jiru. Ayyee tole akkasitti walii gallaan. Koomantii sana argee baay'ee dasna jedhee sila muka yaabbannee jirraa sababa walaloo keetiin mukarraa harcaanee jedhanii mee ani maalii yaada beektaa? Yoo dadhabuu baatte tarii yoo namni lama sadii illee miliqxee irratti hafte irra nuu deebitee naa warrumti hafte jirtu tarii yoo rabbiin sababaa sana harcaase dee yaade. Abboonuu jirrafanis. Warri afanis abboon wallaahi hin quufnes dhugaa dubbachuudha. Hin quufnes waan si ajaa'ibu. Si garuu waraabameera irra deebinee dhaggeeffachuun hin danda'ama. Tokkosiidhuma isaa dhaggeeffachuu barbaadne hin quufne. Ayyee tole rakkoon qabu warra isinii deebi'a. Allahu akbar. Ayyee. Garuu lamiin irra deebi'aa irrattee miirri sun akka hin jijjiiramne. Akkuma yeroo tokkoffaatti. Ayyee. Tole rakkoon qabu isiniin dabbarinii malee rakkoon qabu ani. Ayyee. Ka'eetan of ajjeesa. Assalaamu alaikum jarri garee shahadaa warra amantii cimsatu beekaa safuu fi aadaa jara dhugaaf jiraatu ta'an gumbii beekumsaa akkam fayyaa keessanii jirri mana abdii Muusaa. Baga nagaa taatanii warri jirtan as keessa duuti boqanna jedhan ka'eetan of ajjeesa. Fiigee jooree dadhabee jiruu tolfachuuf ani ga'a jiruun barbaadu of ajjeesuudhaafani. Waldorgommii gadadoo fiigee jooree dadhabee ani jireenyan barbaadu hamileen koos na cabe. Rakkinaan fira ta'ee yaanni sammuu na waadee nagaatti biyya lafaa ani du'uun barbaade. Jiruu jijjiiruuf jedheen halkanii guyyaa kaadha jijjiiramuu dideera ka'een du'ee boqadha. Barii barraaqa ka'een fiiga halkanii guyyaa maaliif naaf darbuu didee ani jireenyi kiyya. Biyya ormaatis dhaqee biyya koottis hojjedhee dhidhiibbadheen as ka'e rakkoo hedduu dhoskadhee facaamnaan firiin baasu nagannaan dhabee bu'a addunyaa jibbeera ani hin jiraadhu nan du'a. Hiriyaan koo sooressa hojjetee bu'aa buuse jiruun isaaf ta'eera qarshii walitti kuusee konkolaataa jijjiira waggaa moodeela haaraa veellaa keessa jiraataa gamoo kireessuuf jaara. Ani nyaadhee buluufuu natti jabaatee nuuroo inni guyyaan lakkaa'a doolaara Ameerikaaf yuuroo. Sammuu kiyyaanis yaadee as qabee hachi qabee ebeluun milkaa'eera koo jiruun hiikaa dhabee. Ambara dhufaaf darbaan nan joora bakka hin geenye danfa buusees hojjedhe takkaa boqadhee hin teenye. Kaayyoon koos bakka hin qatee wamaanan dhabe bu'a haga yoomiin rakkadha of ajjeesee tan du'a. Jiruurraan abdii kute hin jiraadhu na dhiisaa du'atti harka laadheen lubbuu koo boqachiisaa. Jetta miidiyaan baatee dhaamsa kee dabarfatta toltuusa kamiin gootee duutee aara galfatta. Gaariin kee isa kamii maali dalagaan keetu lubbuu kan kee balleessuuf kan itti du'a feetu. Duutee biyya lafaarraa boqachiisuudhaaf lubbuu galaa kamiin ol keessee irraa of edde cubbuu. Dalagaan ati gootee maaliin kan yaadatamtu waajibas ta'ee sunnaan kan irraa gaafatamtu. Erga carraa argattee dhufte biyya lafaatti toltuusa kamiin oolte rabbiif ilma namaatti. Gabbartii isaa qofaa fi biyya lafaa dhufuuni isumatu nuuf hime nuun jedhe yaabuduuni. Sodaa du'aa kan dhabdee goote amrii laaftu gaarii isa kamiin gootee lubbuu kan kee kan baaftu. Waajiba kee guuttattee hojjetaa jirtaa sunnaa kan lubbuu rabbiin uume of keessaa baaftu humnaan. Nammeeqaaf tola ooltee gammachiifte qalbii isaa kan gadadoo jireenyaaf kutee jiru abdii isaa. Miidhamaa meeqa laaltee waan qabdu wajjin nyaatte yatiimaaf haadhayyeessaa meeqafaa beela baafte. Waan meeqa karoorsitee tarii immoo dhabdus humna waajiba kee guutteettaa dadhabdee dhiiftus sunna. Seenaa gaarii kan gootee ilma namaaf dacheefuu hagam gammachuu laatteef maatii isa si dhalcheefuu. Jiruu harraaf lallabdaa biiftuun dhiyee yoo ba'u ragaa maal dhiyeeffatte duuti boqanna ta'u. Cinqii biyya lafaayyuu atoon baattu dandeessee boqannaan du'a jechuu mee eenyurraa dhageesse. Lubbuu ofii ajjeesuun osoo boqanna ta'e silaa zabana kana namni qaata wal ga'e.
bara jiruun babbadee hunduu xurii wal faalu duuti boqanna taanaan silaa heddu kan galu yoo hojii gaarii hin qabne duuti boqannan se'in godaanni san fayyine maatii kee irratti hin fe'in qalbii jaraa hin cabsin hiriyaa keetiif firaa aakiraa quban qabduuf du'a hawwite sila haga jiruu duuniyaaf argachuuf fiigu bu'aa takka aakiraa yaannerraa maalan fudhadhee du'a rakkina adda addaaf yeroo dhabnu boqanna rabbi maalan balleesse jennee isa komanna osoma balleessinuu badii kumaaf kitilaa gaafa xiqqoo gufanne jenna rabbeessa jira silaa ilma namaa kan imaana qalbii jiisaa musiibaa xiqqaa guddaa rabbitti amanee dhiisaa galata rabbiin qabu waan xiqqoodhaan dagata qumaarayyuu nyaatamee taa'ee rabbiin hamata akka waan biyya lafaatti hojjettee waam qajeela du'een boqadha jedhee of ajjeesuuf kajeela osoo waan of ajjeesuun namaaf taate boqanna silaa hundinuu duunee dhaynee achi dhokanna funyoonis of fannifnee gamoorraas of darbinee dhaynee achi boqanna silaan teenyu callifnee duuti boqannaa taanaan jireenya ammaaf rakkanna silaa hundumtuu duunee aara galfii arganna lubbuun rabbi nuu uumee balleessinu salphaatti badii dhiifama hin qabne of galchuudha yakkatti osoo qalbii qabaattee duuti sodaa feesisaa gaafii maal gaafatameen deebii immoo maal deebisaa dalagaan kiyya maalii kanan fudhadhee dhaqu gaafa qaamni sodaadhaan ashaboo ta'ee baqu gaafa osoo dubbii beekuu dubbachuuf miira dhabu yeroon homaan dubbanne arrabni kiyyas cabu huccuu ani hin filanne gaafa saannaaf bitanii akka waanan maraadhee qaama kiyyas hidhanii maatii hiriyaa firrii ofirraa nadheessanii gandan dhaqee hin beekne dirqamaan nageessanii bakka nama waammadhee nan dhageenye sagalee yeroo ormaaf firri koo boolla na kaa'ee gale guyyaan qobaa koo taa'u bitaan mirga koo laalee eenyunuu nan dhaga'u iyyeetis mankaraaree namoota sanan argu firaaf ormaan dhufanii akkan deebi'een galleef ulaas natti cufanii eenyutu quba qaba waanan keessa jiraadhu gandii waliin dhaga'u rakkoo kiyyan himadhu garuu ani kun wama hedduu rakkadhee dhabullee waanan fedhu gonkumaayyuu dagadhee duuti boqannan jedhu ulamaa'iif sheekoliin du'a hin tuffatanii sodaa rabbiitti boo'aa isheerraa dubbatanii ibaadaa jabeessanii fuula rabbii dhaabbatu zambii xiqqaa fi guddaa araarama gaafatu aakiraa ofiif boo'u of dhorkanii sabrii maal fudhadheen adeemaa galaa ganda qabrii du'a sodaa fi miti boo'anii cabuun qalbii dukkanattii qabriif sodaatu gaafii rabbii deebiin kiyya maaliidha gaafattii guyyaa sanaa wanni jarri boo'anuuf jajjabduun ishee kana aniif ati immoo garuu yaanni nuti ol baafnu akka waan dalagannee jenna du'an sodaannu akka waan gaarii godhee boriif ol kaa'ee bu'a baatii kana immoo hedduun jedha boqannaan du'a duuti boqannaan ta'u isin warri beektanii duuti boqannaa ta'u isin warri beektanii ani jiraachuun fedha nagaattu hundi keessan anduun barbaadu ammatti. Anis hin barbaadu ammatti dideera anis du'a. Namni inni nu biraa du'eyyuu mee maal nuuf baase bu'a. Abadan hin duunu hin jiraanna aga rabbiin fedhe siin jedha anis kunoo jiraachuun filadhe jedhe akkanatti walaleessa anis yetaa abbaatu yaa salaam maasha Allah tabaarakallah baarakallahu fiiki jazaakillahu khairan yaa salaam amma bar walaloo akkanaa kun silaa walaloo akkanaa kanarra leenca irra baasanii bar leenca irraa baroochisan akkanaa kana silaa walaloo akkanaa kana yaa abbaa gooye ayi Madagaskar jiraachuu waan siin nu goote moo otoo naannoo Amaazoon faa jiraanne moo dub irratti gubbaadhaa gad waa gochisiifna sila yetaa abbaatu yaa salaam akana niitoo salaam gana kudo sararee taatu irra baasa rakkoon qabu hantuuta illee taatu darbadha akkanatti maafi mushkila yaa salaam yaa kana maasha Allah ahsantum wallahi walaloo ajaa'ibaati dhugaa dubbachuudhaaf paaworii walaloon paaworii qabaachuu akkasitti dumaraa irratti argine dhugaa dubbachuudhaafi
warri duraan jajjaboon illee xiqqoon harka lallaafanullee zumaraan iska macarrashaa bilaa qoomaalech maasha Allah jennaani rabbi siifaa dabalu isa kana achiigaa kan kanarraa waa kanarraati jetteedhani beeytanii qaallatti kan kana achi hin beeynu nuti radeebii minaamination telecommunication corporation خلاص وقف أبان أنت نايشو بربادني